Egaa abboleen kiyyaa amma kun egaa banee isinitti argisiisaree viidiyoo gabaabsee qabatee isin waraabaa isinitti argisiisu jechuudha. Distiin kun isa kana darat jedhama. Distii kana of eeggannoo guddaa godhaa rabbiin isin haa eegu. Kun amma akkanatti gadi qabee banee bismillaahi rahmaani rahiim. Daqiiqaa 10 tureeti jechuudha. Ani waan san itti ibiddarraa dhaamsee daqiiqaa 10 ture. Akkana gadi qabee irra keessan jechuudha kan irraa baaftan jechuudha. Daqiiqaa 10 turuun laazim rabbi isin haa eegu. Kan irraa baastanii isinitti qadaada. Egaa sitti qofura isin kan irraa baasaa banaati itti deebisaatii ruuza itti naqa. Yeroo maraa distii kana yoo itti fayyadamtan akkanatti itti fayyadama. Rabbi isin haa tiisu obboleeyyan kiyya. Nagaanis nu baasee nagaan nu haa galchu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube channel Halimatu jalatti argamtan. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya har'aa waa'ee distii ka fuula ijoollee hedduu irratti yeroo dalaganiin haala isaa irraan beeyne yookaan wanta yoo atti dalagan san dafanii bananii hin turre jechuudha. Maaliif itti fayyadamni isaa distiin kun biyya kana malee biyya keenya keessa waan hin jirreef namni akkaataa itti fayyadamni isaa irraan beeyneef yeroo hedduu miidiyaa irratti ijoollee hedduu fuula isaanii miidhaarraan ga'ee waan mul'atu waan arguuf anillee hanguma beeku saniin nuyi biyya hambaa keessa turre hanga tokko malallee beeku baannu muuxannoo irraa qabna. Kanaafuu waan beeynu obboleeyyan keenya kan miidhamanii wanta hin beeyne tokkoon kan miidhaman akka isaan hin miine akka birallee hin miine akka tokkorraa ilaalanii of eeggannoo godhanii immoo barumsa irraa fudhatan isiniif dhaama akka ofii kiyyaa beekutti jechuudha. Rabbiin nagaan nu fide nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Waan hin taane nurraa haa qabu. Fayyaan faayaa fayyaan qabeenya. Yoo fayyaa qabaattee dalagattee of jijjiirtee maatii kee jijjiirtee gara biyya keetii galta. Yoo fayyaa dhabdee waa meeqa dhabdee jirta. Kanaafuu rabbiin kana hundaa nu haa oolchu najaa kana hunda rabbiin jala nu haa baasu waa maraayyuu. Kanaafuu egaa hordoftoota kiyya asumaan horoonni YouTube channel kiyya faaraa taatan subscribe like share gochuun dagatina. Ana jajjabeessaa haamileen keessan ammallee na jajjabeessa. Haalli yeroo biyya ormaa haalli nama mijaa'uu dhabuu fi dhiifama naaf oolcha isiniin jedha viidiyoon kiyya yeroo hedduu isinirraa ture isin itti deebi'a. Oroon isin tole viidiyoo kan laala irraa fayyadama. Ka beeytan immoo kan beeyneef dabarsaa barakallahu fiikum. Oroon isin durallee na jajjabeessitan waa hundaanuu hedduu galatoomaa galanni keessan guddaa galatoomaa hordoftoota kiyya isiniin jedha. Akkasuma dibaralisti kana egaa viidiyoo isaa mucayyoo afaan Amaaraatiin ka dubbattu viidiyoo isaa osoo itti daree distiin kun itti fanadda'ee distiin kun jechuudha. Kanaafuu viidiyoo isaallee asumaan viidiyoo isaallee laaltanii irraa fayyadamaa of eeggannoo godhaa. Viidiyoo kiyya jalqabarraa hanga dhumaa wanta an jedhu dhageeffadhaati eegasii itti fayyadama. Yoo irra seentanii baatan wanta namni jedhu san yoo hin hubatin isiniin galu. Kanaafuu akka isinii galuuf warri keessattuu keessumayyuu obboleeyyan keenya amma haaraa dhufan kun wanta hin beeyne irraa haa baratanii sheer godhaa. Barakallahu fiikum isiniin jedha obboleeyyan tiyya irraa haa fayyadamanii wanta nama fayyadu walii haa dabarsinu. Asumaan viidiyoo itti aanuu ilaaltanii akkaataa distii kana itti bananiif itti cufan sakandii hagam haga turan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube channel Halimaa jalatti argamtan nageef rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee bara distii kana isin qabatee dhufe ijoolleen keenya yeroo hedduu mana madaala keessatti fuulli isaanii gubatu rakkoon irra ga'u hin argina. Hundi keenya miidiyaa adda addaa irratti rabbiin kana hundaa najaa nu haa baasu. Nagaan nu baasee nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Musiibaa hundaa rakkoo hunda rabbiin nurraa haa qabu. Abboottiin keenya tokkollee afaan Amaariffaatiin dabarsiteetti waa'ee rakkoo distii kanaa
ربين نها قصة رحمة وفي جلتي ربي نها إيجو بليانك يا ربي سنا إيجو نقال سنا قلتو يا ربي قد تسني اللي أوف إيجا راوان بيني جولن أما ميديا رنمو مكين نبا إيج راوان بيني قافتا كومنتي كي جلت لنا بريسان اللي هنگدن لون نمكينا وان بيني كسما يوم جولن كين نقرب ينما فانكنا وانتو تدوان بين الرأفا قصتني فيديو كان الرافع دمني شير قد أدبر صافي الرافع دمني بارك الله فيكم نوين بيامبا وقائرة ترموت أنه في مدنو بو أبي كيسة تركنا وبليان كينا وغانا بيغرب ينما فانكنا في دبر سوكنا بردستي كان ورون بيني وغانو قد أوري بيتان مو كان بيني دبرسا بردستي كان نيات توجتني جيستني يرو إبتراء أمستان جيتشو أولا فون وجتني يرو إبتراء أمستان فون سنغي eega siruutu itti godhuuf ibiddirraa dhaamsitanii eegirraa dhaamsitanii geessitanii akkuma dhaamsitanii hin banina xiqqoo daqiiqaa 10 turaati ila akkanatti gadi qabaati irraa dafaatti ol buta ko'innu isaa kan gadi qaba sirriitti gadi qabaati irraa ol buta eegarraa ol buttanii geessitanii immoo sinii kan akkanatti itti qadaada isa kana yoo irraa ol baaftanii geessan gadi sirriitti gadi qabaati eegas irraa ol butaati eega daqiiqaa 15 turtan hin jarjarina isin jarjartanii rakkoo ofirraan ga'urra fayyaa keessan nagaa taatanii waan direedassan suuta dalaguu wayya daqiiqaa 15 turuu laazima yoon turiin immoo rakkoo isin irraan gaadaftanii bantanii jechuudha daqiiqaa 10 booda eega kan irraa bantanii akkanatti isinii kan irra kaaya isa kana eegarraa baaftanii jechuudha sinii kanatti gadi qadaada fooliin isaanii isa hafuur isaa qabaa'u sun akka olin baane kan isa kanatti gadi qadaada kana gadi qabaati daqiiqaa 10 booda irraa baasati sinii kanatti qadaada barakallahu fiiku rabbiin rakkoo jala najaanu haa baasu nagaan gara biyya keenyaa nu haa galchu rabbiin isin haa dhiisu obboleeyyantiya kanaaf yeroo hedduu viidiyoo waraaba jedheetiniin baay'ee na yaachisa wallahi rabbiin nama hundarraayyuu haa qabu rakkoo rabbiin nama hunda nagaan haa galchu homa hundaayyuu eeggadha rabbiin isin haa eegu rabbuman nama tiisa isinillee rabbii gaditti of eegaa rabbi isin haa tiisu gaazii distii kana rabbiin najaan haa baasu nagaan biyya keenya nu haa galchu rabbiin isin haa tiisu isin hundarra mana namaa keessa jirtan rabbi keessa nu haa baasu አረብ ሀገር የምትሰሩ እህቶቼ ባካችሁ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ ይሄንን ቪዲዮ ሳታዩ እንዳታልፉ ሼር አድርጉ ሁላችሁም እንዲያዩት ሼር አድርጉ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ እኔ ቅዱስ ሚካኤል በለተቀኑ አውጥቶኛል በጧት ይወላችሁ ምን እንደተፈጠረ ይሄ ድስት ፈንድቶ ማለት ነው በዚህ ድስት የምትጠቀሙ ባካችሁ ተጠንቀቁ ራሳችሁን ጠብቁ ከምንም በላይ ጤና ይበልጣልና እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ ተጠንቀቁ ይፈነዳል አደገኛ ድስት ነው እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን ሼር አድርጉ ባካችሁ